Attam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS hordofaa kan jirtan qophii dhangaatii amma immoo dabareen kan oduu dhangaati. Oduu dhangaa har'aa kan isinitti mu'an ayyaanaa cimdeessaati. Odeeffannoo biyya keessaa arganneen oduu keenya dhangaa har'aa jalqabna. Aadaa seenaaf afaan saba Oromoo qorachuu fi barnoota babal'isuuf hojjechaan jira jedhe waldaan qaanqee qaroominaa jedhamu. Waldaan kun hojii isaa gara fuulduraa cimsuuf tibbana Finfinneetti mari'ateera. Marii kana Birraa Laggasaatu hordofe. Waldaa tola ooltummaa qaanqee qaroominaa jedhama. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti walakkeessa bara 2006 biiroo haqaa Oromiyaarraa beekamtii argatee hundaa'e. Waldaa kana kan hundeessan dargaggoota yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barataa fi barsiisaa jiraniiti. Qaroominni bu'uura eenyummaa fi ammayyummaa akka ta'e hubachiisuun aadaa seenaa fi afaan saba Oromoo qorachuu fi barnoota babal'isuun kaayyoo isaaniiti. Kana milkeessuudhaaf yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Finfinnee galma tokkummaatti mari'atan dargaggoonni kunneen. Dhaloonni ammaa eenyummaa isaa beekee jireenya ammayyaa keessatti qaroominaan akka dorgomu gochuun kaayyoo dargaggoota kanneenii isa ijoodha. Sirna qabbanaawaa kan waraana hin qabne itti yaa bulaniif addunyaaf arjoomne. Qaanqeen kana qaba qaroo namummaadha. Ittiin dhiisa malee dubbiinsaa baay'eedha. Irraa hin dheensinaa qaanqeeftuun salaadha. Pirezidaantiin waldaa qaanqee qaroominaa dargaggoo Balaay Kaasaayee akka jedhetti waldaan kun guutuu Oromiyaatti damee isaa babal'isuudhaan hojii tola ooltummaa irratti hirmaata. Guddinaa fi dagaagina aadaa seenaa fi afaan Oromoo irratti gumaacha barbaachisu gochuudha hojjechuudha. Akkas gaafa jennu sabni tokko saba ittiin adda isa godhu qaba. Akka saba Oromoo furanne aadaa mataasaa, seenaa mataasaa, afaan mataasaa qaba. Kanaaf isaan kana irratti gaafa hojjenne waa'ee Oromoo waan hojjenna jechuudha. Eenyummaa keenya barra. Namni eenyummaa ofii osoo hin barin waa'ee guddina biraa hojjechuu hin danda'u. Waldaan kun wayita ammaa miseensota 80 qaba. Amma immoo gara oduu biyya alaatii arganneetti ceena. Malli horii diqaalomsuu Beeljiyeemitti horii qaamni isaa warra kaan irra dachaan gabbatu uume Mitikkuu Fiqaaduu kanarratti waan qindeeffate qaba. Kormi duruu gabbata. Gabbinni korma biyya Beeljiyeemitti dhalatee tokko garuu adda. Sanyiiwwan loon garaa garaa walitti diqaalomsuun uumame. Ogeeyyiin akka jedhanitti gabbina isaa garmalee kanaafis sababa kan ta'e kanuma. Guddinni lafee korma kanaa kan warra kaanii dachaa oliin caala. Garuu foon isaa faayidaa hin qabu jedhu ogeeyyiin. Waa'een korma kanaa kan nama ajaa'ibu kan biraa nyaanni inni nyaatu foon isaa gabbisuu caalaa lafee isaa guddisa. Namoonni miiliyoona 1,100,000 ta'an feesbuukii irratti viidiyoo korma kanaa daawwataniiru jedha oduun Zamiirar. Korma kana hagas gabbisuun yakka jedhanii warri yaada kennanis jiru. Korojoon addeessa irratti badee ture jedhame waggoota 40 booda manatti argame dabalatasaaf zallaqaa ol jirra. Armstrong nama yeroo duraadhaaf bara 1969 addeessa irra qubate. Yeroo sana meeshaaleen korojoodhaan fudhatee gara addeessaatti imale baay'een isaanii dhabamanii turan. Meeshaaleen kanneen achumatti hafan jedhamees yaadamaa ture. Armstrongis yeroo lubbuun ture waa'ee meeshaalee kanneenii waan dubbate hin qabu. Erga Armstrong addeessa irra qubate waggaa 40 booda garuu waan hin yaadamne tumame. Haati warra Armstrong tibbana mana isaanii Ameerikaa Ohio jiru keessatti korojoo tokko argite. Korojoo kana yommuu bantee ilaaltu meeshaaleen gatii qaban waan keessa jiran hin seene. Xiqqoo turtee shakkite ammas deebitee ilaalte. Kana booda abbaan warraa ishee ergama Apollo 11 jedhamuuf gara hawaatti gaafa qaaree korojoo meeshaalee ittiin qabate ta'uu isaa kan isheen hubatte. Argitees hin callifne gara godambaa Smithsonian National Air and Space jedhamutti barreeffaman beeksiste. Korojoo kana keessatti meeshaaleen adda addaa 18 kan argaman yommuu ta'u isaanis kaameraa, qabattoo, of-ilaalee, kiyyoo, alaabaa Ameerikaafaaf kanneen birooti. Qorataan Smithsonian National Air and Space Mr. Alan Needle waa'ee meeshaalee kanneen yoo dubbatu ana amman beekutti waggoottan 45 darban kana keessatti meeshaaleen kunniin jiraachuu isaanii namni dubbate hin jiru. Armstrongis yeroo lubbuun ture waa'ee kanaa waan tokkollee hin dubbanne. Meeshaaleen kunniin dhugaa addeessarra jiru mul'isu. Armstrong turtii addeessarraa sa'a 2 booda gara kaameraatti galagalee yeroo kolfu kan argisiisu fakkiin illee keessatti argama jedhameera.
Meeshaaleen argaman kunniin kabajaan godambaa Smithsonian National Air and Space keessa taa'u jedhameera. Maddi keenya The Independent. Dubartiin Roomaaniyaa tokko lakkuu ulfooftee daa'ima tokko deessee ishii lammaffaa immoo ji'a lamaa booda deessee jedha gabaasni Daily Mirror. Gabaasa dabalataaf Darajjee Gonfaa. Dubartiin lakkuu da'uun waanuma jirudha. Daa'imman lakkuu dhalatanis yoo baay'ate garaagarummaa daqiiqaa yookaan sa'aatii muraasatiin yoo ta'e malee guyyaa dheeraa booda dhalachuun hin baramne. Kan dubartii biyya Roomaaniyaa Bizaarrii jedhamtu garuu doktoroota waan isaa wallaalchisee namoota hedduu immoo ajaa'iba jechisiiseera. Dubartiin kun akkuma guyyaan da'umsa ishee dhiyaateen gara hospitaalaa kan deemte. Guyyaan da'umsa ishees ga'ee gargaarsa doktorootaan mucaa ishee jalqabaa deesse. Mucaa lakkuu lammaffaa garaa ishee keessatti hafes guyyuma sana deessi jedhanii osuma doktoroonni ciniinsifachuu ishee eeganuu laftiitti bariite. Doktoroonnis waan isaa wallaalanii callisan. Bizaarreen garuu ji'a lamaan daa'imman jalqabaa itti deesse booda daa'ima lammaffaa ishee da'uuf dirqamte. Daa'ima jalqabaa sadaasaa bara 2014 ture kan deesse. Kan lammaffaa ammoo ji'a lamaan booda waggaa itti aanu amajjii bara 2015 deesse. Kun immoo dubartii lakkuu bara garaagaraa keessa deesse ishee jechisiiseera. Doktoroonni dhimmicha qoratanis dubartiin kun yeroo lama ulfaa'oo akka hin oollee fi daa'imnis kutaa gadameessa garaagaraatti iddaan dhuuraa adda addaatiin fayyadamaa turuu hin hafne jedhaniiru jechuun Daily Mirrortu gabaase. Filiippiinsitti daa'imni waggaa 4 Albert Einsteiniin lammaffaa ta'uu danda'a jedhame. Daa'imni kun umurii kanatti maal hojjeteet ajaa'ibsiifatame laata? Abdiisaa Fufaa waan hafe nutti hima. Daa'imni kun akkuma daa'imman kanneen biroo yeroo baay'ee meeshaa daa'imman ittiin taphataniin taphata. Irra caalatti bakka magariisa ta'ettis taphachuu jaalata. Daa'imman biroo irraa baay'uu madda miti. Dandeettii walitti dhufeenya hawaasummaa isaas akkuma daa'imman birooti. Foormulaa herreegaa qabatee waan baay'ee rakkisaa ta'eef furmaata kennu irratti garuu dandeettii addaa qaba. Daa'imni waggaa 4 herreega hojjechuun baay'ee cimaa ta'e kun mana barnootaa galee osoo hin baratiin guyyaatti yeroo daqiiqaa 5 hanga 7 hin caalle keessatti abbaa isaa irraa ilaalee barachuu danda'e. Daa'imni waggaa 4 kun foormulaa qabee koonii fi kuubii volume of a cone and a cube sammuutti qabatee furmaata isaa salphaatti kennuu danda'a. Bal'ina danaa rookeettii baaburaa baay'ee rakkisaa ta'es hojjechuu danda'a. Abbaan isaa akka dubbatetti dandeettii kalaqa sammuu isaa kana haadha isaa irraa dhaalee jedheera. Dandeettiin daa'ima kanaa herreega hojjechuu qofaa miti. Maqaa magaalota biyyoota 164 ta'an sammuu isaatiin qabatee waamuu danda'a. Daa'imni dandeettii addaa qabu kun karaatee fi bishaan daakuu dabalatee ispoortiiwwan garaagaraa hojjechuus baay'ee jaalata. Wantoota xixiqqootti xiyyeeffannoo kennee qalbifata. Fedhiin inni waan haaraa baruuf qabu wantoota hedduu beekuuf isa gargaareera. Daa'imni kun haala kanaan yoo itti fufe hayyuu fiiziksii kan ta'e Albert Einstein isa lammaffaa ta'uu akka danda'us himameera. Asianews.comtu gabaase. Jaalallee sirrii waliin bultii ijaaran akkamiin filachuun danda'ama laata? Jaalalloo foormulaa herregaa qabaa laata? Baqqalaa Atoomaa waan qindeeffate qaba. I believe that mathematics is so powerful that it has the potential to offer us a new way of looking at almost anything. Even something as mysterious as love. Ogeettii herreegaa Applied Mathematician Hannah Fry jaalalli foormulaa herreegaa hedduu qabaa jetti. Ogeettiin herreegaa kun kitaabni isheen barreessite The Mathematics of Love jedhamu yaadrimeewwan foormulaan deeggaraman kan hiree jaalalleewwanii gara fuulduraa beekuu nama dandeessisu hedduu qabatee jira. Yaadrimeewwan Hannah Fry keessaa tokko Game Theory jedhama. Yaadrimeen kun foormulaa mataasaa kan qabu yoo ta'u haasaa daqiiqaa 15 jaalalleewwan waliin haasa'an rukuttaa onnee isaanii fi dhiibbaa dhiigaa isaanii fudhachuun jaalalleewwan kunniin dhumni isaanii maal ta'a kan jedhu tilmaamuu nama dandeessisa. Deebiin foormulaa kanaan argamu harki 90 sirrii akka ta'e mirkanaa'eera jedha gabaasni The Independent. Yaadrimeen biraa Optimal Stopping Theory jedhama. Kunis foormulaa mataasaa kan qabuu fi dargaggeessi umurii waggaa 18tti jaalallee qabachuu jalqabe waggaa meeqaffaatti nama sirrii bultii waliin horachuu danda'u akka argatu tilmaamsisa. Gabaasni The Independent shamarreen tokko umurii ishee waggaa 18tti jaalallee qabachuu waggaa 35ffaatti ammoo bultii horachuu yoo murteessite nama sirrii bultiif ta'u argachuu kan dandeessu waggaa 24 erga dabartee boodaa jedha. Kana jechuun namoonni waggaa 24 dura jaalallee ishii ta'uuf dhufan nama sirrii shamarreen kun bultii waliin horachuu dandeessu miti jechuudha. Barreessituun kitaaba kanaa Hannah Fry foormulaan ishee 100% sirrii ta'uu baatus amma ta'e kallattii agarsiisuu danda'a jetti. Kaayyoon ishees herreegni jiruuf jireenya dhala namaa hunda keessatti murteessaa ta'uu mul'isuufi jetteetti. Isinoo maal jettu laata?
dhuguma jaalalli foormulaa herreegaan ni milkaa'a? Kabajni guyyaa jaalalleewwanii Valentine's Day addunyaa irratti baay'ee jaalatama. Gama tokkoon immoo bosona Tropical Rainforest jedhamurraa miidhaa gahaa jira jedhame. Anwaar Firrisaa waan hafe nutti hima. Guyyaan jaalalleewwanii Valentine's Day waggaa waggaan erga kabajamuu eegalee barootni hedduun lakkaa'amaniiru. Sanbata kaleessaas guyyaan kun magaalota addunyaa garagaraatti sirnoota adda addaatiin kabajameera. Jaalalleewwanis guyyaa kana kennaawwan garagaraa walii kennuun kabaju. Poostikaardonni ayyaana kanaaf qophaa'anis mukeen irraa hojjetamu. The Independent akka gabaasetti kun ammoo bosona Tropical Rainforest hir'isuu keessatti gahee olaanaa bahaa jira. Fandiin qabeenya naannoo United Kingdom poostikaardota 20 daandii irratti gurguraman bituun akka qoratetti maddi isaanii Tropical Rainforest akka ta'e mul'iseera. Kun ammoo faayidaa kaardiin kun ayyaana kana irratti qaburraa miidhaan qabeenya bosonaa irratti qabutu caala. Ta'us gamtaan Awurooppaa mukeen seeraan ala muramaniin kitaabota, meeshaalee muuziqaa fi poostikaardota oomishuu seera dhorku baasuun gocha kana xiqqeessuuf carraaqaa jiraatus warshaan poostikaardii kana oomishu garuu himannaa irratti dhiyaateef poostikaardota kanneen osoo seerri kun hin bahin dura bara 2012 oomishe jechuun deebii kenneera. Ta'us kana booda seerota bahan hunda kabajuun hojjechuuf waadaa galuun cinatti poostikaardota hamataman kanneen oomishuu garuu dhorkeera. Hordoftoota keenya oduun dhangaa nuti har'aaf qabanne kanuma torban walitti deebina. Bashannana gaarii.